Qoy gaarii yoo tokkoon barbaada yaa ollaa kiyya garuu isaan rakkoon qabu. Singiliidha. Singiliidha garuu ollaa koodha. Ollaadha la ollaadha. Na wajjin. Ollaa en ta'u ollaa singilii en ta'u liqeeffata. Zuuriin na dhayuu heddaati. Dorgommichi maata isii waadatu moote mumoo. Shanaffaan beebar. Du'aayin kee gaafasiisan. Garuu feekii hojjetan malee dhugaa tokko hanga sadiin dhabu ture. Indoom sammuuna san girrigirrii kaasanii turanii ijoolleen iyyuu. Shanaffaan baasan. Oromoo taatee baate kaasera qofaa baataa sodaanyeen haqaa jiraate. Shanaffaan bahe. Shan sanaayyuu sadarkaa keessa sun ta'in shan tokko hanga sadii qofadha sadarkaa. Ati meeqaffaa baate? Shan. Akkami dorgomuu keessaniif abbaa manaa keetti gammachuun hin dhagaamne akkatti yoo aadaa kee addunyaa irratti sabaaf sablammitti mul'iftu maal jedhu. Porofaayilii midhaamnetti kaatee deemaa hin jiru. Hin kaawwata malee akkamitti hin kaawwata. Itti toleera. Baay'ee. Dhugaa. Akkamitti sanuu. Yoom deemu yoom galuu daree hin yaadne amma. Yeroo dhiyootti galuun koon oolunaa inshaallah. Jechuun abbaan manaa kee kuni ka erga wuccaa garii deemte waltajjii ajjanta moo duraanuma heerumtee deemte moo jaalalli mukee qabiyyaa? Min ayinat baalish no? Ay gaafiin guyyoon irra tare naa wayyanisi. Kanaan durallee koo sii deebisee ture. Hin dagadha. Waan akka baay'ee natti bareeduuf waan atti naan jette achumaan dagadha. Isirraa taruu. No, ifa ta'uu qabu ijoollee dhiirota baay'ee dinqisiifatan baay'ee jira qurxii habeeku godhan. Maal viidiyoo kee isa anifati haasofni sana ilaa nama kuma 100 laale viidiyoo waraabanii poosti godhanii. Innaa yaa achirratti illee dubbadheera irra deebi'een gaddallee haaseera so arraaf naa darbu gaaffiin kun. Amma booda waa'ee jireenya keenyaan dubbatiin jedhee seera ta'e gasa dhiisee gara tiktookii. Ay, akkasuma sun ta'in jira miti. Lakki boo anumatu wantani jira miti na gaaffiin kun naa taru dhiifama wajjin. Ayyee. Yoom galuu addare? Galatoomii yoo rabbi jedhee ji'oota muraasaan booda nan galadhee yaadaa. Dhugaa? Nuuroo guddinatti Itoophiyaa kana wal dandeettaa reewu galte? Hin dandeenyannes moo yaadaa ragaa garuu. Inshaallah. Wassante? Wassane? Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi. Maatii keeti moo abbaa manaa kee irra yaadde? Lamman isaaniiyyuu. Parsantiidhaan kamu caalatti yaadde caalmatti. Isaamii? Wajjin dhaloota wajjin dhaloota caala yaani. Si qofaa miti amaluma dubartii hundaatti. Akka aadaa naannoo keessanitti jaarsaaf jaartii hojii bulti moo kophaa bulti? Maal jechuudha? Akkam naaf hin galle? Fakkeenyaaf ati amma jaarsa qabdaami? Jaarsi kee kun jaarsa wal fuutan immoo samaanadha sitti hima addaan sii baasa. Eshi waa'ee keellee dhiisin hin gaafatin jette. Ilaa ijoolleen ollaa keessanii heeruman hin jiru obbolaan keefaa. Jiru Obbolaa keeti moo ollaa warra ollaa? Ollaanis jiru obbolaanis jiru. Obbolaan koyyuu jiru. Okay. Amma obbolaan keessuun faantii yookiin ijoolleen ollaa keessanii yookiin obboleessi kee yoo haa ta'u gaafa inni fuudhee gaafa warra intalaa deeman warra jaartii isaa deeman yookiin ati fi jaarsi kee yoo fuutan warra kee bira deemtan jaarsaaf jaartiin akka aadaa naannoo sanii baramaatti waliin bulan moo kophaa bulan mana haadha keetti gaafa itti abbaa manaa kee wajji bultamoo kophaa bultamoo harmee kee jala bultamoo kee waliin bultaa.
Lakki hojjuma bulu. Handeessa bulure. warra kee in salfattu warra keessan abbaa faadha kee obboleewwan kan salfattanii Dingateechista. Maali maqaa Yesuus inni shaakaan hin beekone. Oh, gudinnati dha. Hin beeku. Akkasuma natti fakkaate hin beekone. ati yaadni kee akkami amma yoo abbaa manaa keetti wajjii warra keessan dhuftan kophaa buluudha moo abbaa manaa kee wajji buluudha? Kophaa lakki boo kophaan bulanii hojjuma bulu. Kophaa hojjuma bulu boo. Ati turtee diriin dhufte deetifuu diyaaspoora ganda biraati irraa dhufte halkan tokko lama san harmee kee bira yoo bulte yookiin obboloota kee bira bulte maal rakkoo qabu? Jaarsi keellee warra dhiiraa wajjin haa bulu. Rakkoon qabunni rakkoo qabaatee osoo hin ta'in akka na gaafatetti koo gaachi dhaqan akkamitti naan jette mitiire. Akka bara aadaa naannoo sanii baramatti fakkeenyaaf haalaan geenamutti jira deebisaa jira. Sargii godhatanii guyyaa sadaffaati moo guyyaa torbaanii moo akkas deebisaa jiraami millaashii. Millaashii gaambulani gaanu bira. Millaashii dhaqaniitu magalu. Kaamiree ka bulan isin bira. Yoo maatii ilaaluu dhufan kaa malee millaashii jechuun ikkoo sargiin fakkeenyaaf sanbata yoo ta'e hojjaa duraa oolanii lammaffaa dhufanii nyaatanii dhuganii waan fidanis fidanii jedhanii kaanii deemanii galu. Akka ati dubrummaa qabduuf hin qabne si himanii deebi'an sani. Katibaantu isaa. Hiriyoota kee keessa isiin guyyaa millaashii dhayxu dubrummaa hin qabne achi dhiisanii biraa galan jirti. Hin jirtu. Dhugaa. Warra magaalaa moo baadiyyaatti heerumuu edda? Magaalaa. Magaalaa taanaan bareeda cinqin hin jiru. Warra baadiyyaa kanatu rakkoo qaba yoo akka carraa ta'e akka carraa tasasi jala karatti buute faa dubrummaa yoo hin jiraanne nama deebisan jedhanii warra baadiyyaa. Hin beeku ani nama deebi'ee sin argine garuu amma yoo nan beeku. Yoo baase macidharratti baase yoo san fa'aa obsan ka. Hin obsama yeroo tokko dinni mallaqaaf jecha. Hin beeku ani. Dhaifatiin kaa sargi fuula doggorattu mire. Sin hin dhoksinuu ta'e akkamitti? Dhugaa kama dhugaa nu dhaifattaa sargisiif. Sargiin dhaifattaa. Aadaa uzbillaa nan dhoksadhaan isa kamii sin hin dhoksadhu sinan affeera malee. Yoo qaamaan illee argamuu baatan akka sooshaal miidiyaadhaan illee argamtanii haala mijeessa malee hin haftani. Qaamumaan dhowna sargii kee maafuun qabu. Oh my goodness akkas ta'a. Unas? Dhugaa eessatti eessa magaalaan keessan? Magaalaan keenya moo? Eessatti sargiin hoolataa beektaa? Hoolataa hin beeku. Raayyuu kan lamaan keessaa. Hoolotaa hin beeka. Burraayyuu hoolotaa keessaa tokko godhattanii? Hoolotatti godha achumaan wannoo san dubbisa yuutii dubbisuu barbaada waan ta'e. Hoolotaa hin beektaa? Achi dhaqxee beektaa? Naannoo kam? No naannootti addaan hin beeku mucaa hiriyyaa kiyyaa tokko jira ka birati wannoo qabu Finfinnee magaazana qabu birati kana naggaadu kiblaa gara irraa bitu. Bitee moo wannoo faabrikaa sibiilaa kana geessu birati jechuun sibiila caccabaa quraallee yoo kanneen waliin guurtu bitu jira. Inni achi ijoollee hoolotaa jirtu irraa bitee fe'uu deemne yeroo tokko. Okay. Guyyaa tokko qofa deeme guyyaa lammataa gaafa wiccaa garii biyya kan dhufuuf deemu keessa bahe. Walla hoolotaa guyyaa tokko qofa deeme. Ay akkas taanaan bareedaan immoo hundoom nan beeka jetteenaan tarii safara tokkollee jirraadhaa ta'e. Yuutiin walisoo jedhaa jiru koomentii jalatti. Yuutiin walisoo
An hoolota ta'e Beekon la ani ambo garuu faamiliin ammaaf kan isaan jiraatan achidha hoolotaadha. hoolotaan finfinneetti kaluudha maa yoo asii xanii finfinnuma gara achatti masqala addabaabitti illee godhatanii hin danda'amaa bara. Ta'uu baannaan immoo rakkiiloodhaan na yoo ta'u baate. Rakkiilootti illee godhatanii hin danda'amu. An keenya qeen hoo. Lafti illee walii kaluudha bara. Indi walitti dhiyoodha. Akkanuma rakkiiloo ichaa ollaare kan dandeechitti. Inda'uun hin godhatin ayyu hoolotatti. Magaaluma finfinnee garaacha godhachuu qabda malee. Ijoolleen baay'ee warra jedhutti dhufatan. Hiriyoonni kee hundi isaanii finfinneetti dhufuu waan itti toluuf akkasii wayyoore. Bakka walii galee akkas taanaan hundi keessanuu rakkiilootti narraa rafinaa. Bakka asitti haa tolu kaa lubbu. Wala garraa yeroo gara. Ayyee galatoom turtii gaarii. Ayyee ciao. Duriyyeen dhalaa babbareedduu tana lafa dhigeetti mee mucayyoo bareedduu tun maal gootii ganama kana heeru. Osoo fiideen quufin osoo taphattee hin quufin.